Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tuubii guyyaa har'aa kana kan nuti wajjin ilaallu maatimaatiksii Itoophiyaa Yuunivarsiitii Intiraansi Egzaaminashinii kan bara 2017 haaf kuweeshinii kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Amma xumuraatti nu wajjin ta'a kallattiimaan gara barnoota keenyaatti dabarra. Gaaffii tokkoffaa maal jedha? Which one of the following fraction is not a power fraction? Kanneen armaan gadii keessaa kan power fraction hin taane kamii jedhee nu gaafachaa jira. Maatirikii gaafan hojjedhee yookiin qormaata maatirikii gaafan isiniif hojjedhee ture. Garaagarummaa power fraction fi exponential fraction maal akka inni ta'e isinii kaaseen ture jechuudha. Achirratti tokko tokkoon isinii ibseen ture. Ijoolleen sana hojjettaniitu jennee sirriitti deebii kanaa ni argattu yaada. Kanaaf asirraa power fraction fi exponential fraction garaagarummaa isaanii maali? Fakkeenyaaf fraction tokkoon fraction f of x tokkoon power fraction jechuudhaa fi maal ta'uu qaba? Yeroo hundumaa beeziin isaa variable ta'uu qaba. Akkasumas coefficient isaa immoo lakkoofsa barbaade ta'uu danda'a. Every number. Akkasumas paawariin isaa immoo yookiin ekspoonentiin isaa immoo lakkoofsa koonistaantii ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf x power of 5 jennaan fudhadhe akkasumas asii 2 ta'uu danda'a lakkoofsa barbaade ta'uu danda'a. Akkasumas ekspoonentiin kun maal ta'uu danda'a? Negatiivii ta'uu danda'a lakkoofsa barbaade ta'uu danda'a jechuudha. Garuu isheen kun asii maal ta'uu qabdi? Vaariyaabilii ta'uu qabdi jechuudha. Vaariyaabilii ta'uu qabdi. Kanadha. Inni kan biraan yoommoo f of x keenya tokko faankshiniin f of x jedhamu tokko ekspoonentiidha ta'uudhaaf immoo inni immoo maal ta'uu qaba? Beeziin isaa koonistaantii ta'ee paawariin isaa immoo ekspoonentii ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf 2 the power of x maal ta'a jechuudha? Ekspoonenshaal faakshinii ta'a. Kun garuu paawar faakshinii ta'a jechuudha. Gaaffii kanas gaafa laallu gaafa fakkeenyaaf f of x is equals to x the power of minus 3 over 5 dha. Kan inni nuu kennee jiru f of x is equals to x the power of minus 3 over 5 dha. Kuni beeziin isaa maalidha? Vaariyaabiliidha. Kanaaf kan maal jenna? Power fraction ta'a jechuudha kun kallattiimaan. B bukkee gaafa dhufnu f of x is equals to radical of 2 times x the power of 3 over 2 nuun jechaa jira. Asii kunis beeziin isaa vaariyaabiliidha. Kanaaf isa kanaanis maal jenna? Power fraction jenna. C bukkee gaafa dhufnu f of x is equals to pi times x the power of 5 dha. X the power of 5 dha. Ammas vaariyaabilii kan ta'ee jiru beezii isaati. Ekspoonentiin isaa immoo koonistaantii wal fakkaata jechuudha. D irra kan jiru garuu f of x is equals to radical of 3 the power of x over 2. Ammasitti kan ekspoonentii ta'ee jiru vaariyaabiliidha jechuudha. Kanaaf maal jenna isaanii ekspoonenshaal faakshinii. Kanaaf nooti paawar faakshinii waan ta'eef deebiin isaa immoo D irra kan jiru kana ta'a jechuudha. Itti fufnee gaaffii lammaffaan immoo maal jedha? Let f of x is equals to 1 minus 2x the power of 1 over 2. Then what is the value of f prime at x? Kana jechuudhaaf f prime at x is equals to 1 minus 2x the power of 1 over 2 kan nuti qabnu. Kanaaf asirraa ka'uudhaanii maal gochuu dandeenya? Amma kanaaf f prime isaa hojjechuu dandeenya. F prime kana gaafa hojjennu garuu maal gochuu qabna? Chain rule wanta jedhamu kan isin barattanii jirtan isa of yaadachiisuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf faakshinii tokko f of x jira jennee ta'e f of x kuni h of g of x dha jennee ta'e f of g of x dha jennee ta'e piraayimii kanaa barbaaduudhaaf yookiin deriveetiivii kanaa barbaaduudhaaf maal goona? h of g of x kana akkuma inni jirutti al tokko deriveetiivii goone taayimsi jennee g of x kana immoo maal goona? Deriveetiivii goone ittiin baasna jechuudha. Kun chain rule jedhama. Amma gaasirraa h of x keenya baafachuu dandeenya. H of x keenya asirratti x power of 1 over 2 dha. G of x keenya immoo is equals to 1 minus 2x dha jechuudha. Kana lamaan qabna faakshinii kana keessaa. Iddoo kana x bakka buuftu then kanaafuu 1 over 2 dha jechuudha. Iddoo x kana immoo kan gadi dhufee g of x dha waan ta'eef 1 over 1 minus 2x dha. Kana qabna. Kana gaafa deriveetiivii goonu gaafa f of x deriveetiivii keenya gaafa barbaannu jalqaba isa bakkee kana kan nuti goonu. Kanaaf is equals to 1 over 2 jennee 1 minus 2x jenna jechuudha. The power of kanarraa immoo 1 over 2 minus 1 goona. Times jennee g of x keenya kana immoo deriveetiivii goona. G of x keenya immoo hin jira 1 minus 2x deriveetiivii ta'a jechuudha. Asirraa akkuma jirutti 1 over 2 gad darbaa times jennee 1 minus 2x is equals to 1 over 2 minus 1 immoo minus 1 over 2 ta'a.
1 minus 2x kana immoo gaafa deriveetiivii goonu minus 2 nu ta'a jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan minus 2 kun gaafa kanaan baay'attu negatiiv 1 nuu kenniti. 2 kun 2dhaan baldee negatiivii tokko tafa. Negatiiviin sun immoo dhuftee itti dabarti jechuudha. Kanaaf 1 minus 2x the power of minus 1 over 2 dha. Maasii keessatti immoo n the power of minus 1 is equals to 1 over positive n the power of 1 ta'a jechuudha. Haala kanaan beektu jedhee yaada. Asii 1 over 2 minus 1 over 2 dha. Kan jiru paawarii isaarra jechuudha. Kanaaf akkamittiin barreessuu dandeenya? Minus 1 jennee minus 1 isii kana over jennee under radical of 1 minus 2x jennee barreessuu dandeenya. Innis immoo dirra kan jiru kana ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjettu. Itti fufnee gaaffii sadaffaa gaafa laallu which of the following statement describe the difference between scalar and vector quantities? Garaagarummaa iskalarii fi vector quantity kan ibsu kamii jedhee nu gaafachaa jira. Irratti physical quantities that only have direction are scalar while that have only magnitude are vector jechaadha. Deebiin isaa biirra kan jiru ta'a. Gaaffii baay'ee salphaa ta'edha. Gaaffii itti aanu consider the following data. Gaaffii armaan gadii consider godhanii jechaadha. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 18, 28 jedhee haala kanaan nu kennee jira. Then the coefficient of the mean division about the median is equal to jedhee nu gaafachaa jira. Gaaffii kana tun hojjechuun dura kan isin qabachuu qabdu jedhee yaadu yeroo miinii yookiin miidiyaanii yookiin moodii hojjettanii wanti isin jalqaba gochuu qabdanii lakkoofsota yookiin daataa isinii kenname kana tartiiba gashachuudha. Isteeppii kanarraa jalqabdu jechuudha. Dursa garuu sadan isaaniitiif iyyuu moodii, miidiyaanii fi akkasumas miiniidhaa fi foormulaan nuti yoo coefficient of amma fakkeenyaaf asirratti kan miidiyaanii gaafatamne yoo moodii irraa gaafatamne maal ta'a? Akkasumas yoo miinii irraa gaafatamne immoo maal ta'a kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Division 3.10 irraa kitaaba grade 12 irraa jechuudha. Maal jedha? The coefficient of quartile division from the mean is coefficient of mean division is equals to mean division over it is mean where MD is mean division from the mean and X is the mean. Haala kanaan argan foormulaa kanaan argan yoo maal ta'e from the mean jenne ta'e asirratti from the medianidha kan nuti gaafatamu. Yoo immoo from the moodii jenne ta'e immoo maal isaa duwwaa jijjiirama over moodii goonee hojjenna jechuudha. Over the moodii goonaa jechuudha. Over moodii goonee hojjenna. Garaagarummaa isaanii kana. Inni nuti amma ittiin hojjennu immoo MD over miidiyaanii goonee hojjenna jechuudha. Kanaaf as keessatti kan nuti barbaannu miidiyaanii isaa barbaanna. Kanaaf miidiyaanii kana barbaaduudhaaf MD baay'inni daataa isaanii lakkoofsa akkamiiti? Baay'inni daataa kanaa lakkoofsa even nambariidha. Otoo odd nambarii ta'e lakkoofsa walakkaatti argamu tokko fudhanna ture. Amma garuu even nambarii sababii inni ta'eef 1, 3, 7, 9, 11, 13, 18, 28 jedhee sababii jiruu fi lakkoofsa lama kan walakkaa isaaniitti argamu walitti hidhaanii lamaaf irree argachuu dandeenya jechuudha. 9 eda'uu 11 hiruu 2ti. Kun immoo 10 arganna jechuudha. Kuni miidiyaanii keenya. Erga miidiyaanii arganne miid diviizhinii keenyas argachuu dandeenya. Miid diviizhinii keenya immoo akkamittiin arganna? Tokkoon tokkoon elementii kanarraa miidiyaanii keenya kan hir'isnee absolute value keessatti jechuudha. Hunduma isaanii immoo walitti hidhaanii yerootti baay'ina isaanii kanaaf hir'uu baay'inni isaanii 8 yeroo baay'ina isaanii kanaaf hir'uu miid diviizhinii keenya argannaa jechuudha. Innis maal ta'a? Absolute value of 1 minus 10 plus jennee itti fufnee 3 minus 10 plus jennee 7 minus 10 plus jennee absolute value of 9 minus 10 plus absolute value of 11 minus 10 plus absolute value of 13 minus 10 plus absolute value of 18 minus 10 plus absolute value of 28 minus 10 arganna. Then baay'ina kana hunduma isaanii immoo maaliif irraa? Baay'ina isaaniitiif irra. Innis 8dha jechuudha. Asirraa MD keenya meeqa arganna jechuudha? 50 hiruu 8 ta'a. Kun immoo meeqa ta'a? 6 qabxii 2 5 arganna. 6 qabxii 2 5 arganna. Amma MD keenya arganneerra miidiyaanii keenya arganneerra jechuudha. Kanaaf kallattii maanii coefficient of mean diviizhinii keenya argachuu dandeenya. Coefficient of mean diviizhinii keenya immoo 6 qabxii 2 5 yeroo meeqa ta'a? Yeroo 10 ta'a. Asirraa meeqa arganna? 0.625 arganna jechuudha. Haala kanaan arganna. 0.625 arganna.
Amma kallattiidhaan 0.625 hin jiru. Garuu A irratti 8/5 dha. 8/5 lakkoofsa akkamii akka inni ta'e tilmaamuun ni danda'ama. Lakkoofsa tokkoolee akka inni ta'e tilmaamuun ni danda'ama. Asirra immoo kan jiru lakkoofsa tokko gadi 0.625 dha. Sababiin isaa 8 5 sababii caaluu fi lakkoofsni oli jechuudha. Salphaamatti. Sirra kan jiru bukkee immoo gaafa dhuftan 1/2 kun immoo salphaamatti akka inni 0.5 ta'e tilmaamuu ni dandeessu jechuudha. Dirra kan jiru 1/4 dha. Kanarraa kaatanii immoo kun akka inni 0.25 ta'e tilmaamuu dandeessu. Amma dirqama deebiinsaa isa biirra jiru ta'a jechuudha. 5/8 kan jettu kana taati jechuudha. Haala kanaan hojjetu. Inni kan biraan gaaffii shanaffaa which one of the following is an irrational number? Kanneen armaan gadii keessaa kan irrational number kan ta'e kamii jedhee nu gaafachuu jira. A irratti 3.4000 jedhee haala kanaan nu kennaa jira. Amma irrational numberii fi rational numberii bukkee gaafa dhufnu rational numberiin lakkoofsa akkamii kan ta'edha? Lakkoofsa rational numberiin jechuudha. Kan repeatingii ta'ee fi kan terminatingii ta'edha. Repeatingii gaafa jennu fakkeenyaaf 3.44 jedhee haala kanaan deddeebi'aa jira inni ta'e. Zeeroon kun itti dhufee deddeebi'aa inni ta'e. Tokkoon immoo isa sirra jiru kana inni fudhanna ta'e. 1.1622 jedhee haala kanaan tuun kuni haala kanaan deddeebi'aa inni ta'e. Kanaan repeatingii jennee waamna. Terminatingii gaafa jennu immoo fakkeenyaaf 0.2 jenna fudhannee lakkoofsi kun terminatingii ta'ee jira. Terminatingiidha jechuudha. Deesimaalii terminatingii ta'edha. 0.2 jedhee dhaabbata jechuudha. Kanaanii raashinaal nambarii jenna warreen kana lamanii jechuudha. Irraashinaal nambariin immoo nan ripiitingii warreen ta'anii fi nan termineetingii warreen ta'anidha. Isaanis fakkeenyaaf yoo square rootii sirrii miti ta'e isa dirra jiru kana fudhannee inni ta'e deebiin isaas diidha. Square root of 29 dha. Square root of 29 kuni maal miti lakkoofsa perfect square miti. Perfect square sababiin taanee fi irraashinaal nambarii ta'a jechuudha. Salphaamatti haala kanatti deebistu. Itti fufnee gaaffii jaffaa consider the graph of a certain trigonometric function given below. Haala armaan gadii kanaan nu kenneera trigonometric functionii tokko. Kanaaf iddootti kanatti amma fakkeenyaaf kan isin irratti xiyyeeffachuu qabdan gaaffii akkasii gaafa hojjettanii jalqaba isaati. Giraafiin kun eessaa jalqaba? Akkasumas intersection pointiin isaanii maalirra jira? Pi over 2 irraa jalqaba moo pi irraa jalqaba? Kan jedhu adda baasuu qabdu jechuudha. Amma gaa itti fufee maal jedha giraafii kana nuu kenne which one of the following function represent the above graph for minus pi over 2 less than or equal to x is less than or equal to 5 pi over 2 jedhee nu kennee jira. Kanneen kana keessaa kan isin beekuu qabdan jedhee yaadu hunduma isaa beekuu qabdu garuu irra caalaatti kan isin beekuu qabdanii warreen kamii saayinii fi koosaayinii warreen ta'anii akkasumas taanii kan jedhamanii sadan isaanii yenna beektan warreen hafan sun immoo fuggisoo isaaniiti sababii ta'eef silumayyuu fuggisooma giraafii isaanii sana ta'u jechuudha. Ammas irratti saayinii yenna fudhannee giraafii isaanii tokko tokkoon ni ilaalla. Akkasumas koosaayinii yenna fudhannee koosaayiniin bakka inni irraa ka'uu yookiin intersection pointiin isaanii pi over 2 plus n pi dha. Saayinii yenna fudhanne immoo n pi dhaan kan naanna'udha jechuudha. Saayikilii isaanii kan naanna'u asii ka'ee fakkeenyaaf sirriimatti ilaallee walitti deebina. Gaafa kana ilaallu amma maal ta'a kuni fiicharii kanarraa kun waa'ee saayinii, koosaayinii fi taanjentiiti. Sadan isaanii wal bukkee qabnee maal akka isaan ta'an wajjin ilaalla. Inni jalqabaa sheeppii isaanii irratti saayiniin weeviidha akkasumas koosaayiniin weeviidha. Taanjentiin immoo series of curves with asymptote jechuudha. Warreen akkasii ta'uu danda'u. Warreen akkasii wanta ta'e tokko gidduutti kan daangeffamee jiru jechuudha. Taanjentii jechuudha. Garuu inni kun foormii akkasii kan qabudha jechuudha lamman isaanii. Saayiniinis koosaayiniinis jechuudha. Pireedii isaanii bukkee gaafa dhufnu pireediin saayinii 2 akkasumas kan koosaayinii 2 kan taanjentii immoo paayidha. Reenjii isaanii bukkee gaafa dhufnu reenjiin isaanii negatiiva tokko hanga pozitiiv waniiti lamman isaanii akkasii saayinii koosaayiniin taanjentiin garuu infinitiividha. Nan baawundariidha jechuudha kun baawundarii kan qabnedha. Inni kan biraan baay'ee barbaachisaa kan ta'e warreen kana lamanidha jechuudha. Y interceptii fi x interceptii isaanii. Saayiniin y interceptiin isaanii 0,0 dha. Bakki isaan y interceptii godhanii jechuudha. Koosaayiniin immoo bakki isaan itti y interceptii godhan 0,1 dha. X irraa 0 y irraa immoo 1 irratti kan isaanii interceptii godhanii jechuudha. X interceptiin isaanii immoo inni pi dha. Kan saayinii kan koosaayinii immoo pi over 2 plus inni pi dha jechuudha. Warreen kun lamaan qabatanii jennaani gaaffii ammaa sirriitti hojjetu jechuudha.
Kan taanjentii bukkee gaafa dhufnu y interceptiin isaa 0,0dha. Kan saayinii hojii wal fakkaata. Akkasumas taanjentiidhaa fi x interceptii isaas immoo kan saayinii hojii wal fakkaata jechuudha. Haala kanaan qabattu. Inni kan biraa asampitootiidha. Asampitootiin kan saayinii naniidha. Akkasumas kan koosaayinii naniidha. Taanjentiidhaaf immoo x is equals to pi over 2 plus n pi. Kuni asampitoota isaaniiti. Simetiriin isaanii immoo oodiidha. Kan saayinii kan taanjentiis oodiidha. Garuu kan koosaayinii iiveniidha jechuudha. Baawundariin isaanii immoo saayiniis baawundariidha. Kana jechuun negatiiva tokkoo fi poozitiivii gidduutti kan argamudha. Kunis akkasuma inni kun immoo anbaawundariidha. Sababiin isaa daangaa hin qabu. Lakkoofsa barbaade ta'uu danda'a. Haala kanaan qabattu jechuudha. Amma gaa tokko tokkoon giraafiin isaanii maal akka inni fakkaatu yennaa ilaalle giraafiin isaanii kana fakkaata. 0,0 irraa jalqaba jenneerra. X interceptii isaaniif y interceptiin isaanii 0,0 irraa jalqaba. Akkuma argaatanii haala kanaan 0,0 irraa jalqabee jira jechuudha. Inni kan biraan akkuma argaatan asii 0,0 iddoon yookiin lakkoofsa ta'e ta'uu danda'a. Akkuma argaatan immoo fakkeenyaaf asii 0 gaafa ta'u dhufeesti paayitaa inni paayidhaan kan naanna'udha jechuudha. Iddoo inni kana yoo 0 gashitanii 0 argattu, yeroo 1 gashitanii paayii argattu, yeroo 2 gashitanii 2 paayii argattu, yeroo 3 gashitan 3 paayii argachaa deemtu jechuudha. Haala kanaan argachaa deemtu. Kun gatii saayinii keenyaati. Asii amma bakka inni irratti dhufee dhaabbatu 2 paayii. Itti dhufee yoo akkas naannee meeqa irratti dhaabbata? 3 paayii irratti dhaabbata jechuudha. Haala kanaan kan inni deemu. Koosaayinii yoo ta'e immoo koosaayiniin immoo dhufee asii paayii over 2 irratti dhaabbata. Itti dhufee asii 3 paayii over 2 irratti dhaabbata. Haala kanaan deema jechuudha. Garaagarummaa isaanii kana fakkaata. Kunis yoo 2 paayii irraa ka'ee maayinas 2 paayii irraa inni ka'e haala kanaan kan deemudha jechuudha. 0,0 haala kanaan qabattu. Itti fufnee taanii bukkee kan koosaayinii bukkee gaafa dhufnu x interceptiin isaanii maalidha jennee 1dha jenne. Y interceptiin isaanii 1,0 jenne akkuma argaatan jechuudha. Y irraa 1dha, x irraa immoo 0dha jechuudha. Haala kanaan deema. Akkasumas pi over 2 x interceptii isaanii asii gaafa dhuftan 3 pi over 2 haala kanaan deema jechuudha. Inni kun immoo kan maalitii kan koosaayinii. Haala kanaan deemuu danda'a jechuudha. Haala kanaan kan koosaayinii ta'a jechuudha. Akkasumas noottii ishee jettu kanallee qabachuun irraa eegama maal jedha? The part of the graph is sine or cosine function corresponding to 0 less than or equal to t less than or equal to 2 pi is one cycle. One cycle ta'uu qaba kan isaan naanna'an akkuma argaatan asii kaa dhufee xumura. Gidduun meeqa jechuudha? 360 jechuudha. Since the cosine function is even, cosine function is even its graph is symmetric with respect to the vertical axis. Vertical axis wajjin symmetry dha jechuudha. Symmetry ta'u jechuudha. Inni kun immoo kan taaniiti. Taaniin akkuma silasinii kaasnee turre maalidha jennee kan daangaa qabudha jenne. Haala kanaan daangeffamu jechuudha. Asampitootii gidduutti kana daangeessa jechuudha. Yoo kanatti darbee bakka itti undefined ta'uu qaba jechuudha. Kun immoo giraafii maaliitii? Giraafii taanii kana fakkaata. The range of the tangent function is real number. Since the tangent function is odd, its graph is symmetric respect to the origin dha jechuudha. Kun immoo haala kanaan qabachuu isinirraa eegama. Itti fufnee kan immoo gaafa ilaaltanii faallaa kanii isa kanaati jechuudha. Kun kan taaniiti. Faallaan isaa immoo maalidha? Isa kana ta'a jechuudha. Inni immoo kootii kan taatudha. Yookiin kootiin faallaa taaniiti. Kanaaf haala kanaan argattu jechuudha. Isasiin haala kanaan kun immoo kan kootii ta'a jechuudha. Kun immoo kan koosekiiti. Koosekiin immoo faallaa eenyuti? Faallaa saayiniiti. Haala kanaan jechuudha. Kan isin giraafitii qabatan giraafitiin kana fakkaatti. Inni kan biraan kan seekteetaati. Seekteetaan immoo faallaa kan koosaayiniiti jechuudha. Isas immoo haala kanaan qabattu jechuudha. Erga kana jennee deebiisaa isinitti ni argina. Giraafichaaf deebiinsaa maal akka inni ta'u deebiinsaa isa kanaaf d kanarra kan jirtu taati. Y is equal to cos x kan jettu taati jechuudha deebiin kana. Inni taanu gaaffii 17ffaa gaafa ilaallu which one of the following statement is define favorable outcome in a random experiment jedhee nu gaafachaa jira. Amma asirratti kan inni nu gaafate kallattiidhaan favorable outcome. Favorable outcome jechuun maal jechuudha? Favorable outcome jechuun fakkeenyaaf wanta tokko gaafa darbannu carraa ba'umsaa nuu ba'uu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf daa'ii tokko gaafa darbattanii
daa'ii tokko gaafa darbattanii carraa ba'umsaa lakkoofsi afur qabu tokko. Carraa ba'umsaa lakkoofsi afur qabu tokko. Asirra lakkoofsa garaagaraa jira. Lakkoofsa tokko hanga ja'a jira. Lakkoofsa tokko hanga ja'a sana keessaa carraa lakkoofsi afur duwwaan bahuu qabu isaan maal jenna? Favorable outcome jennee waamna jechuudha. Kanaaf deebiisaa sirriitti kan ibsee jiru jechuudha. Statementii sirrii kan kenneefii jiru asirra. The outcome that is ensured the occurrence of particular result kan jettu kana deebiisee irra kan jirtu kana. Itti fufnee 8ffaa gaafa ilaallu given that log of 4.8 is equals to 0.6812 log of 6.93 is equals to 0.8406 and log of 6.84 is equal to 0.8351. Then what is the result of what is the value of and radical of 48 jedhee nu gaafachaa jira. Amma asirratti kan nu gaafate raadikaaliin 48 maal ta'a jedhee nu gaafata. Kan inni nu kenne immoo warreen sadan kan loogii kan maalii nu kenne kan 4.8 is equals to 0.6812 nu kenne. Akkasuma loogii 6.93 immoo maal nu kenne 0.8406 nu kenne. Akkasuma kan loogoo 6.84 immoo maal naa kenne 0 is equals to 0.8351 nu kenne. Warreen kana qabna hunduma isaanii. Warreen kanarraa argachuudhaaf maal goona nuti kana gara maalitti deebisuu qabna? Gara loogaariizimiitti deebisuu qabna. Foormulaa kana godhachuu qabna jechuudha. Kanaaf log of raadikaal 48 goona. Kun immoo maalii wajjin wal qixxeedha? Log of 48 times 1 over 2 wajjin wal qixxeedha. Ammas kana sirreessinee barreessuu dandeenya. Isa akkam gochuu dandeenya? Log of 4.8 times 10 to the power of 1 over 2 gochuu dandeenya jechuudha. Kana booddee kanas immoo sirreessinee barreessuu dandeenya. Seera loogaarizimii keessatti immoo 1 over 2 kun paawarii jennee ta'e iddootti kana dhufuu qaba jechuudha. Seera loogaarizimii keessatti 1 over 2 as finnee then log of jennee akkasitti hammachuu bannee 4.8 plus jennee log of 10 jechuu dandeenya jechuudha. Ammas irraa log of 10 1 ta'a konstaantiidhaan log of 4.8 nu kenneera. Innis meeqadha? 0.6812 nu kenna plus 1 jennee jechuudha. Asii arganneerras. Then times jennee 1 over 2 gochuu qabna. Asii times kun lamman meeqaan baay'achuu qaba? 1 over 2dhaan baay'achuu qaba. Then kan lamman gaafa walitti dhiyaatanii deebitanii kanaaf hirtanii yookiin lamaaf hirtanii meeqa argattu? 0.8406 argattu. Kan argattan. Asirraa gaafa dhuftanii cheekii gootanii lakkoofsi kun loogiin 6.93 immoo kana nuu kennaa jechuudha. Kana nuu kenna. Kanaa wajjin wal qixxeedha. Sababii kanaatiif lakkoofsittiin kallattiimaan 6.93 taatii jechuudha. Asirra kan jirtu kana taati. Haala kanaan itti deebistu. Inni kan biraan gaaffii 9ffaa geenyee jirra. Gaaffii 9ffaa maal jedha? Let f of x is equals to x cube plus 2x plus 1 and g of x is equals to x square plus 1 be given to polynomial function. Then which of the following is true? Jedhee haala kanaan nu gaafachaa jira. Irra deddeebi'ee akkuma isinii kaasaa ture yeroo hundumaa kana kan hin dandeenye maalidha? Operation of polynomial function. Always jechuudha. Operation of polynomial function double chance akka inni qabu illee isinii kaasee jira. Aptitude paartiilee akka inni jiru irra deddeebi'ee yeroon qormaata isinii hojjechaa ture keessa isinitti maal ta'e jechuudha. Kanaaf amma gaa hunduma isaa kana inni ilaalle A irra kan jiru, B irra kan jiru, C irra kan jiru, D irra kan jiru operation of polynomial function hundumti isaanii. Kanaaf isa A irra jiru yennaan ilaallate maal nu gaafata? F of x divided by g of x nuun jedha. Amma f of x keenya gaafa g of x dhaaf jiru akkaataa kitaabarra jiru ta'uu jennuuti. Kitaabarra kan ittiin jira gireetii keessa x cube plus 2x plus 1 kana maaliif irraa x square plus 1 dhaaf irra. Yeroo itti irratti x square x cube kana termii jalqabaa kanaaf irra. Isas maal ta'a? X cube divided by x square dha. Kun immoo maal ta'a? X ta'a. X kana immoo finnee lamman isaanii kan baay'isu. Kanaan hin baay'ifnaa finnee kanaan hin baay'isna jechuudha. Kuni x cube ta'a plus jennee plus x ta'a jechuudha. Then lakkoofsa kana immoo walirraa hir'isna jechuudha. 0 jechuu dandeenya. Kuniifuu waliin badu kallattii maanii? Then 2x minus x immoo x duwwaa ta'a.
plus 1 ta'a jechuudha. Haala kanaan geeddaru. Amma gaafa ilaaltanii x plus 1 dha kuni. Kun immoo x plus 1 x square plus 1 dha. Digriin isa kanaa digirii isa kanaatii gadi sababii ta'eef hiramuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf asumatti dhaabbata jiru. Kanas immoo akkamittiin barreessuu dandeenya itti fufnee f of x keenya or over g of x keenya akkamittiin barreessuu dandeenya x plus jennee x plus 1 over x square plus 1 jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Kuni remenderii keenya, kun kooshentii keenya, kun immoo divaayizarii keenya haala kanaan barreessuu dandeenya. Garuu kuni deebisee kennuun ta'u itti fufnee b irra gaafa dhufnu maal ta'an immoo f of x plus g of x dha kan jiru yerootti saamishinii isaaniitii fi saamishinii isaanii yookiin sabstiraakshini isaanii gaafa hojjennu opereeshin of polynomial functionii keessatti like termiidha kan nuti walitti ilaanu kan nuti walirraa arginu jechuudha. Like termii jechuun immoo warreen paaworii tokko qaban digirii tokko warreen qabaniin like termii jennee waamna jechuudha. Amma gaafa dhufnee yoo addiishinii isaa hojjennate isa jalqabaa f of x plus g of x yennaan hojjennate maal ta'a asirraa x cuubii jira asiimmoo x square jira. X cuubii g of x keessaa sababii hin jirree fi yookiin g of x keessa x cuubiin sababii hin jirree fi isuma f of x irra jiru fudhanna. Itti fufnee kan nuti fudhannu 2 of x dha. X square dha. F of x keessa immoo x square kan biraan jiru. Kanaaf maal fudhanna jechuudha kallattii maanii x square asitti dabalama jechuudha. Tartiibaan paaworii isaaniitiin gaafa kennu. Pilaas jennee amma 2x as jira as garuu x kan biraan sababii hin jirreef kallattiimaan 2x fudhanna. As waniin jira as immoo waniin jira. Kanaaf pilaas jennee 2 jenna jechuudha. 1 plus 1 taate jechuudha isheen kun. Kanaaf haala kanaan ida'uun isaanii kana ta'a. F of x minus g of x immoo gaafa hojjennu maal ta'a? Inni immoo like termii sana walirraa hir'isuudha. Isas maal goona? Isa yoo akkasitiin barreeffatan isiniif gaariidha. Yoo lakkoofsaan bakka buuftan yookiin bakka buustanii hin hojjetan. X cube plus 2x plus 1 jettanii minus jettanii g of x keenya immoo x square plus 1 is equals to jennee kallattii maa yoo walirraa hir'isne gaariidha jechuudha. Amma gaasirratti x cube irra as keessaa wanti irratti jiru sababii ta'eef x cube fudhannee dabarra asitti x jira as immoo minus x square jira. Minus x square asumatti dabarsina. Minus x square as keessaa waan irratti mul'atu hin qabne plus jennee 2x akkuma jirutti darba 2x jennee asii plus 1 jira asii immoo minus 1 jira. Minusiin kun hunduma isaanii baay'istii. X square isin baay'istii positive 1 isin baay'istii jechuudha. Kanaaf kuni 1 minus 1 ta'a. Kun immoo 0 ta'a jechuudha. Deebiinsaa kanaaf kana ta'a. F of x minus g of x jechuudha. Kanaaf deebiinsaa immoo isa asirra jiru kana ta'a jechuudha. Yoo isa irra jiru kanas hojjettanii isiniin dhufu jechuudha. Deebisa isa isiniin dhufneef haala kanaan hojjechuu qabdu. Itti fufnee gaaffii 10 irra jiru immoo gaafa jennu let a is equals to n keenya kuni seetiidha. Seetii lama nuu kenna. Seetiin keenya a irra jiru x'n keenya 1 is less than or equal to x is less than or equal to 10 and b is equals to minus 1 is less than or equal to x is less than or equal to 10. B two set of real numbers. What is the relative complement of A with respect to B jedhee nu gaafachaa jira. Amma asirratti kan isin asitti qabachuu qabdan seetii keessatti what is the relative complement of A with respect to B jechuun maal jechuudha? B minus A jechuudha. Yookiin immoo miseensota B kan A keessa hin jirre jechuudha. Akkasitiin bakka buusuu dandeenya. B without A jennee haala kanaan bakka buusuu dandeenya. Amma gaas keessatti miseensota B hin qabuu fi miseensota A hin qabu yoo tarreessina ta'e miseensonni A hin qabu B hin qabu negatiivii tokko ka'ee 0 jedhee akkasumas pozitiivii 1 jedhee haala kanaan amma 10tti kan dhufudha. Kan A immoo pozitiivii 1 irraa ka'ee 2 jedhee haala kanaan deemee amma 10tti kan jirudha. Amma gaas keessatti kan hin argamne negatiivii 1 irraa ka'ee hanga 0. Amma 0.999 amma tokko bukkee ga'utti jechuudha kan inni keessaa badu. Kanaaf kana achirraa baddii jechuudha asirraa. Kanaaf as keessatti kan argamu egaa negatiivii tokko hanga 0tti ta'a jechuudha yookiin amma 0.99tti ta'a. Kana immoo bifa haala kanaan yoo ibsinu maatimaatikaal ekspreeshiniidhaan gaafa ibsinu haala kanaan ibsuu dandeenya. Maal goona? The set of x
in order to negative 1 less than or equal to x less than jennee wanii jenne jechuudha. Yoo 0 jennee 0dhaa fi 0dhaa gad duwwaa kan jiran fudhata. Amma garuu amma 0.99 fudhachuu danda'uu fi less than wanii jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf deebiin isaa gadi jiru kana ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjetu. Itti fufnee gaaffii 11ffaa gaafa wajjin ilaallu maal jedha? Consider the graph of the rational function given below. Haala kanaan giraafii kana nuu kennee giraafii akkasii nuu kennee yoo gaafatamne gara fuulduraattis barattoonni achi hin geenye maal gochuu qabdu isinii yeroo itti gaafiin akkasii isinii dhufu giraafii sanarraa piroopertii isaanii baafachuu qabdu. Piroopertii isaanii keessaa immoo warreen akkamiiti kan isin baafachuu qabdanii? Warreen akka vertiikaal asampitootii fi horizontaal asampitootii warreen jedhaman sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Vertiikaal asampitootii jechuun bakka faakshiniin suni itti andifaayinii ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti faakshinii kana iddoo kana yoo wani bakka buufne faakshiniin kun andifaayinii ta'a. Sababiin isaa 1 minus 1dha. Kun 0 ta'a jechuudha. X square over 0 immoo undefined fraction ta'a. Yoo minus 1 gashines akkasuma. Kanaaf minus 1,1 as keessatti vertical asymptotic kanaa ta'a jechuudha. Asirraas immoo akkuma argaa jirru iddootti kana minus 1 jira, iddootti kana immoo positive 1 jira. Amma warreen kun lamanii vertical asymptotic isaanii ta'u jechuudha. Akkuma argaa jirtan haala kanaan vertical asymptotic isaanii argaa jirtu. Kanaaf iddootti kun minus 1 fi positive 1 ta'a. Asirraa gaafa fudhannu jechuudha vertical asymptotic isaa. Horizontaal asymptootii kanaa immoo meeqa ta'a? 0 ta'a jechuudha. Horizontaal asymptootii jechuun immoo differentii yookiin hiika garaagaraa qaba. Isa tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Tokkoffaa irratti horizontaal asymptootii jechuun warreen akkamiiti? Fakkeenyaaf P of X over G of X tu jira inni ta'e paawariin P of X fi paawariin G of X kunii yoo wal qixxeedha ta'e paawariin isaan lamman isaanii yoo wal qixxeedha ta'e koefficientii isaanii ta'a. Horizontaal asymptootiin keenya koefficientii isaanii ta'a. Fakkeenyaaf jennu 2x cube over 3x cube plus 1 jennee amma gaa horizontaal asymptootii kan isa kanaa yennan baasinaan jedhame 2 over 3 argadha jechuudha. P of x fi Q of x digriin isaanii isaa wal qixxee ta'e. Itti aansinee immoo P of x fi Q of x kunii yoo immoo digriin P of x digrii Q of x dhaa gadi ta'e horizontaal asymptootiin isaanii maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Kana qaban. Itti fufnee kan nuti qabachuu qabnu P of x keessatti over Q of x keessatti yoo digriin P of x digrii Q of x caale horizontaal asymptootii hin qaban jechuudha. Horizontaal asymptootii hin qabanii jechuudha. Haala kanaan hubattu. Erga haala kanaan hubattanii booddee amma gaas keessatti horizontaal asymptootii isaa 0 arganneerra. Kanaaf maal ta'uu qabaa? Digriin P of x digrii Q of x dhaa gadi ta'uu qabaa jechuudha. Kanaaf warreen kamiin bal'eessina jechuudha amma kanatti maali? Option A irra kan jiran nan bal'eessa. Akkasumas option D irra kan jiran nan bal'eessa jechuudha. Kan ta'uu danda'u isa C irra jiruu fi isa B irra jirudha. Kana booddee amma immoo gara vertiikaal asymptootiitti darba. Vertiikaal asymptootii bukkee immoo gaafan dhufu akkuma argaa jirtanii iddoo X kana yooni negatiiv 1 buusee faakshinii kana 0 gochuu danda'a. Yookiin x square minus 1 kana 0 gochuu danda'a. Yoon positive 1 buuses 0 gochuu danda'a. Amma inni kun darbeera jechuudha lamman. C bukkee gaafa dhufu garuu iddoo kana yoo 1 buuses yoon minus 1 buuses faakshinii kun 0 ta'uu hin danda'u jechuudha. X square plus 1 kun 0 tasumayyuu ta'uu hin danda'u. Kanaafi faakshiniin kun vertiikaal asymptootii hin qabu jechuudha. C irra kan jiru kun. Inni B irra jiru garuu qaba. Kanaaf isaa B ta'a jechuudha faakshinii kanaaf. Haala kanaan adda baasu. Gaaffii baay'ee salphaadha. Itti fufnee gaaffii 12ffaa consider the function f of x is equals to x cube minus 3x square plus 3 on minus 2,3. Then which of the following point is local minimum and local maximum of f of x respectively jedhanii gaafatu. Amma faakshinii kana nu kenna. F of x is equals to x cube minus 3x square plus 3 akkasumas minus 2 kun immoo daangaa isaati yookiin baawundarii isaati. Minus 3 minus 2,3 irra darbuu hin danda'u jechuudha. Then which of the following is point is local minimum fi local maximum kan ta'e kamii jedhee nu gaafata. Amma kana hojjechuudhaaf isteeppii kana hordofna. Jalqaba irratti faakshinii nu kenname kana first derivative isaa hojjenna. First derivative isaa gaafa hojjennu f of x kana derivative isaa gaafa hojjennu 3x square
minus 6x kan arganne jechuudha. F first derivative isaa. Then f of x derivative kana equal to 0 gooneetu critical point barbaanna jechuudha. Critical point isaanii barbaanna. Critical point kana barbaaduudhaaf function kana is equal to 0 goona. 3x square minus 6 is equal to 0. Asumarraa ka'uudhaani 3x dhaaf gaafa solve goonu maal ta'a kuni x dhaaf gaafa solve goonu x minus 2 gaafa is equal to 0 dha. Asirraa x keenya 0 and x is equal to positive 2 ta'a. Amma critical point keenya arganneerra. Innis 0 dhaa fi 2 dha. Itti fufnee kan nuti barbaannu second derivative of f of x barbaanna jechuudha. Second derivative isaa gaafa barbaannu fakshinii kana second derivative goona argina jechuudha. 3x square dha. Kana gaafa derivative goonu 6x ta'a. Minus 6x kana immoo gaafa derivative goonu minus 6 ta'a jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan 6x minus 6 ta'a kuni erga akkasitiin arganne booddee amma gaa iddoo f derivative at x kana critical point kana lamman galfanna. Kana gaafan 0 bakka buusu 0 times as 6 jira minus 6 dha. Kun maal ta'a minus 6 dha. F derivative at x less than 0 inni ta'e asirratti maximum hin qabaadha. Always jechuudha. Yoo second derivative of f of x koo less than 0 ta'e maximum hin qabaadha. Yoo second derivative of f of x koo greater than 0 ta'e at that point minimum hin qabaadha. Kana lamman erga qabatanii booddee amma gaa kun maayinesii dhufeera. Kanaaf f derivative at 0 maximumidha jechuudha pointii kanarratti. At 0 irratti maximum qabaa jechuudha. Itti fufnee lammaffaa irratti f derivative at 2 tiin gasha jechuudha. Critical point koo lammaffaa gaafa gashu maal ta'a kuni 6 times 2 minus 6 dha. Immoo positive 6 ni arga jechuudha. Kanaaf asitti immoo maal hin qabaadha? Minimum hin qabaadha. Amma gaa maximum pointii fi minimum pointii arganneerra. Erga kana lamman arganne immoo pointicha nu gaafate garuu pointii kamirratti kan inni maximum fi minimum ta'u jedhee nu gaafate. Pointicha argachuudhaaf immoo maal goona? Faakshinii keenya kana keessatu warreen kana lamman buufna. Critical pointii keenya lamman kana buufna. Kanaafi isa hojjechuudhaaf immoo f of 0 bakka buusa. F of 0 gaafa hojjedhu 0 cube minus 3 times 0 square plus 3 ta'a kuni asirraa kan inni argadhu meeqa ta'a? Positive 3 argadha. Kanaaf pointiin kuni 0,3 naa ta'a jechuudha. Kuni pointii tokko. Asirratti gaa maaliin argadha? Asumaan qabatanii hirmuudhaa fi maximum qaba jechuudha. Maximum qabaa jechuudha. Itti fufee f of 2 gaafan barbaadu f of 2 immoo 2 cube minus 3 times 2 square plus 3 dha. Asirraa maaliin argadha? 2 cube'n koo 8 ta'a. Minus jedhee kun immoo minus 12 plus 3 dha. Asirraa minus 1 qaba. Kanaaf pointiin koo immoo asirraa maal ta'a? Pointiin koo 2, minus 1 argadha jechuudha. 2, minus 1. Amma warreen kana lamman qaba. Asitti immoo minimum qabaa jechuudha. Amma deebicha xumureera. Kan inni itti nu gaafate local minimumidha. Local minimum koo minus 2, minus 1. Haala kanaan maximum koo immoo 0,3 irratti kan argamu kana ta'a jechuudha. Kanaaf deebiinsaa irra kan jirtudha. Haala kanaan itti deebisna jechuudha. Itti fufnee gaaffii itti aanu gaafa jennu consider the following grouped frequency distributed table. Teebilii armaan gadii akkanaan nu kennee maal nu gaafate? Then what is the class midpoint of the fourth class jedhee nu gaafate. Amma midpointidha kan nuti gaafatamne. Midpoint classdha kan nuti gaafatamne. Midpoint class jechuun immoo low yookiin lower class limit plus upper class limit divided by 2dha jechuudha. Kana jechuudhaafi fourth classdhaan kan nu gaafate first classiin kana secondidha. Thirdii fourthiin immoo kana jechuudha. Kanaaf loweriin isaa kan nuti arginu 30dha. 13 plus 39 divided by 2dha. Kanarraa immoo 34.5 jechuudha. Kanaaf deebiin isaa ta'eerra jira ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjettu. Itti fufnee gaaffii itti aanu gaafa jennu maal jedha? Consider the following data. 13, 16, 19, 19, 19, 19, 24, 27 jedhee haala kanaan nu kenna. What is the mean division about the mode? Maal nu gaafate? Mean division about the mode nu gaafate. Kana jechuudhaafi
jalqaba moodii keenya barbaada. Moodiin keenya firiikweensii guddaa kan qabudha yookiin deddeebii guddaa kan qabudha. Asirraa deddeebii guddaa kan qabu 13, 16, 9 jedhee deddeebii guddaa kan qabu 19 jechuudha. Kanaaf 19 moodii keenya nu ta'a. Miid diviizhinii keenya argachuudhaaf immoo akkuma kanaan dura jechaa turre tokkoon tokkoon elementoota kanaarraa hir'isnee deebinee baay'ina isaaniitiif irra jechuudha. Kanaanis 13 hir'isuu 19 absolute value plus absolute value of 16 minus 19 plus absolute value of 19 minus 19. Amma egaa warreen kun afurtu jira sababii ta'eef times 4 jechuu dandeenya jechuudha. Plus jennee absolute value of 24 minus 19 plus jennee absolute value of 27 minus 19 jennee. Deebinee hunduma isaanii meeqaaf irra kuni baay'inni isaanii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jechuudha. Baay'inni isaanii 8 sababii ta'eef jechuudha. Kana booddee kanaaf gaafa niruu kun maal ta'a jechuudha. 2 qabxii 7 5 naati jechuudha. Innis dheeraa kan jiru kana ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjetu. Itti fufnee gaaffii taanu gaafa jennu maal jedha? What is the coefficient of quartile division for the given data jedhee haala kanaan nu kenna. Kana hojjechuudhaaf jalqaba akkuma nuti isinitti himee tartiiba galfamudha lakkoofsa kana. Innis 10 irraa jalqaba 10 5 jennaa jennee 25 kaasee 29 jira. Xiqqaarraa gara guddaatti tartiibeffatu jechuudha. 29 jira. 29 kaasee kan jiru 35 itti fufee 44 46 52 55 fi 56tu jira jechuudha. Warreen kana qabna. Amma erga akkasiin tartiibeffannee booddee coefficient of quartile division from the given data yookiin following data jedhee coefficient of quartile data argachuudhaaf immoo foormulaa kamitti kan nuti fayyadamnu? Coefficient of quartile data keenya coefficient of quartile data keenya coefficient of quartile data keenya maal ta'a? Q1 Q3 minus Q1 over Q3 plus Q1 ta'a jechuudha. Amma Q1 koo maal ta'a? Akkasumas Q3 koo maal ta'a? Deemnee barbaadu jechuudha. Q1 koo maal ta'a? N plus 1 over 4dhaan barbaada. N plus 4 N keenya jechuun immoo maal jechuudha as keessatti baay'ina lakkoofsa kanaati. Innis 10, 15, 25, 29, 35, 35 jedhee baay'ina miseensota kan hundumaa isaa jechuudha. Miseensonni kun hundumti isaanii immoo 11 jechuudha. Kanaaf asirraa 11 ida'uu 1 hiruu 4 12 hiruu 4 immoo meeqan argadhaa 12 hiruu 4 sardii aayitamii irra kan jiru argadha jechuudha. Farda aayitamii irra kan jiru 1, 2, 3, 25tu jira. 25 fudhadha asirraa. Itti fufee Q3 barbaaduudhaaf immoo asumattiin 3 dabala. 3 times N plus 1 over 4 jedha jechuudha. Then N plus 1 over 4 keenya 3dha. Times 3 is equals to 9 aayitamii irra kan jiru fudhadha jechuudha. 9 aayitamii irra kan jiru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 50 jechuudha. Kanaaf 52 argadha. Amma Q1 fi Q3 qaba. Lakkoofsa kana bakka kana buutee argachuu hin dandeenya jechuudha. 52 minus 27 minus 25 dhiifama. Minus 25 over 52 plus 25 in argadha jechuudha. Asirraa 27 over 77 dha kan hin argadhu. Kun immoo meeqanaa dhufa? 0.35 naa dhufa jechuudha. Haala kanaan hojjetu. Amma warreen kana lamaan akka hin taane ergiteenyaa taatu jechuudha. 0.35 gaafa argattanii yookiin immoo 27 over 77 gaafa argattan. Warreen kana lamaan keessaa immoo gadi gootanii deebiinsaa kan argattu jechuudha. Itti fufnee gaaffii taanu gaafa hojjennu gaaffiin itti aanu maal jedha? Which of the following statement is simplified form of the expression jedhee 81 the power of 1 over 5 over 27 the power of 3 over 5 nu kenne. Amma 81 fi 27 beezii isaanii wal qixxeeffachuu. Yeroo expression akkasii isinii kennamu simplified formidhaan isinii kennama ta'enna isteeppii jalqabaa kan isin hojjechuu qabdan isteeppii kamidha? Beezii isaanii wal qixxeessuudha jechuudha. Beezii isaanii gaafa wal qixxeessinu 3 goona 3 the power of 4 ta'a kuni times jennee 1 over 5 jenna over jennee
27 kun immoo 3 the power of 3 ta'a. Times jennee 3 over 5 jennee jechuudha. Power isaa. Then 3 the power of 4 over 5 ta'a. Kana gaafa kanaan baasu. Kallattiidhaan power isaan waliin baasuu dandeenya. Kunis over jennee 3 the power of 3 times 3 9 ta'a. 9 over 5 jechuudha. Kanarraa beeziin isaanii tokko sababii ta'eef beezii isaanii tokko fudhannee paawarii isaanii walirraa hir'isuu dandeenya jechuudha. 3 the power of 4 over 5 minus 9 over 5 jechuudha. Kanarraa 3 the power of minus 5 sababni isaa 4 minus 5 dha. 4 minus 5 4 minus 9 dha. 4 minus 9 immoo negatiivii 5 ta'a. Beeziin keenya immoo tokko yookiin beezii 5 qabna. Sababni isaa tokko fudhanna jechuudha. Then kun immoo meeqa ta'a? 3 the power of minus 1 ta'a. 3 the power of minus 1 immoo 1 over 3 ta'a jechuudha. Akkuma kalasni kan ture n the power of minus 1 is equal to 1 over n ta'a jedhee isinitti mul'isa. Kanaaf 1 over 3 ta'a deebiin isaa asirratti argama. Itti fufnee gaaffii itti aanu gaafa ilaallu what is the total surface area in the centimeter square of the cylinder whose radius is 2 centimeter and height is 7 centimeter jedhee nu gaafata. Amma asirratti kan isin ittiin hojjettu maal gootu? Pirizimiidhaa fi maaltu jira? Siliindariitu jira. Pirizimiidhaaf total surface area isaa argachuudhaa fi literal surface area plus 2 times area of base dha. Kan nuti foormulaa isaa fayyadamu. Isa kanaafis total surface area is equal to literal surface area plus 2 times base area fayyadamna. Garuu garaagarummaan isaanii maali? Literal surface area fi literal surface area kan isa kana garaagarummaa qaba. Akkasumas beeziin isa kanaa fi beeziin isa kana garaagarummaa ni qabaata jechuudha. Literal surface area isa kana perimeter times height dha. Heightiin keenya akkuma asirratti nu kennee jiru jechuudha. Garuu perimeterii jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf ida'ama saayidii sana hundumaa kan of keessatti qabatu jechuudha. Isaa gadiitti kan isin naannoo jettanii barattanidha jechuudha. Fakkeenyaaf tiriyaangilii tokkoo fi perimeterii isaa yookiin naannoo isaa barbaaduudhaaf saayidii hundumaa kan itti walitti hidhatanidha jechuudha. Kanaaf P times H dha yookiin perimeter times height dhaan argama. Kanaaf perimeter times height plus jettanii 2 times base area. Base area gaafa jennu area objectiin sun qabu. Fakkeenyaaf tiriyaangiliidha jennee ta'ee tiriyaangiliin maaliin hojjetama? 1 over 2 base times height dhaan hojjetama. Kanaan hojjettanii lamaa fiddanii baay'isu jechuudha. Kanaaf 2 times base area gootanii haala kanaan hojjechuu dandeessu. Inni kan biraan isa siliindariitti gaafa dabarru siliindarii jechuun foormii kana kan qabdudha. Amma kun 8 dha. Asii immoo 2 kan nuti asii qabnu pi r qabna. Asii raadiyeesiin keenya immoo r tu jira. Raadiyeesiin keenya r qabna asii. Then asirraa literal surface area argachuudhaaf kan nuti fayyadamnu 2 pi r times h dha jechuudha. Amma fakkeenyaaf h tokko asiin jirti. Saayidii lama sababii qabnuu fi 2 jenna jechuudha. 2 kun sababii kanaatiif itti dabalamti. Asii pilaas jennee 2 kun dabarta akkuma jirtutti yookiin kun isheen kun dhufti. Asii pi r squareedha. Asii immoo r tu jira. Kanaaf eeriyaa sarkilii jechuun immoo pi r squareedhaan kan ifamudha. Kanaaf pi r squareedii ta'a jechuudha. Asirraa ka'uudhaan amma lamman isaanii 2 pi r qabu. Asiis 2 pi r qabu. 2 pi r isaanii kophaatti baafnee h plus r jennee hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf foormulaa kanaanii deebii kanaa barbaaduu ni dandeenya. Kanaaf 2 times pi iddoo r kootii meeqan bakka buusa? 2 naa kennee 2 bakka buusa. Plus jedhee 7 plus kun jedhe iddoo h kootii 7 bakka buusa. Kanarraa meeqan argadha? 36 pi argadha jechuudha. Kanaaf deebiin isaa sirra kan jiru kana ta'a jechuudha. Itti fufnee gaaffii itti aanu gaafa jennu suppose that we have 4 objects chosen 3 at a time. Then which of the following statement is true jedhee nu gaafachaa jira. Asirratti kan nu gaafate kombineeshinii fi permuteeshinii irratti hundaa'eeti. Kombineeshinii fi permuteeshinii irratti hundaa'ee nu gaafate jechuudha gaaffii kana. Permuteeshinii fi kombineeshinii immoo akkuma dursee isinii kaasaa ture yeroo baay'ee deebi'ee gaafa isinii kaasaa ture bakka garaagaraa jira. Chaapterii kana keessaas gaaffii baay'een paartii kana keessaa bahe jechuudha. Istaatiksii keessaa sirriitti gaaffii 10 walitti bahe jechuudha. Qormaata baraarratti kan ilaalu. Kanaaf deebiin isaa sii ta'a. Barnoota keenya garuu asuma irratti xumurra jechuudha. Paartii taanuuni gaaffii kanarraa kaanee kan hojiin hojjennu ta'a. Waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa.